eegdame. Ammaalin ta'e dhugaa dubbachuuf. Maalin ta'e? Tokkoffaa irratti Hiriyaasii ta'utti hin ta'u. Qoy. na dhageef. Hiriyaasii ta'utti hin ta'u. Akkuma obboleettii sana dhiisee obboleettii jaalallee waa hunda si godhe waa hunda na godhachuu hin dandeessu. Hin mi'aawu. Waasi gaafadhuun gaaffii qaxxaamuraa. Otoo ati hin xumuratiin silkii kan kee kasi bira jirsa ol fuudhimee. Ka lammaffaa. Caana fixee. Qorataa ol fuudhi. Ijaarachi ilaalin ol fuudhi. Ol fuudhi qorataa harkaan lachi hin qaqqabin. Qorataa achi ilaalin. Wallaahi sibiraa baa guyyaa argee jira viidiyoo keessatti ol fuudhi. Qorataa duuba gaddeeb iskiriinii tuqe. Qorataa iskiriinii isaa gattuqiitii ilaalin achi. As deebi ati bilbilillee qorataa as deebii. As deebi qorataa. Qoyka iskiriiniin bana. No as Iskiriiniin deebi. bana qoyka. As deebi qorataa. An guyyaa viidiyoo keessatti argee Iskiriiniin jira. bana. Yoo ufna amansiisuu barbaadde, yoo dhugaa qulqullummaa nasi haa amanuu barbaadde jechuu as deebisi na mul'isi. Qorataa as deebi dhokatteef illee an argee jira. Iskiriiniin bana qoy. Irratti deebisi. An hin dhagahuuti. Billaahi na shi. Na dhageeffadhu. Quba tokkochee namatti qabuun dura ani maal balleessaaraa jedhe guyyaa viidiyoo keessatti argee jira. Viidiyoon citaa na bira dhufa, iskiriishuutiin na bira dhufa. Warra koomentii dhufaa garatu. Maal argite? Maal As argite? deebisi. As deebisi waan ati as deebisu irra dhaabbadhe sukuma. Qorataan daa'imaa miti bar. Maalin godha? Akkamiin godha? Akkam godhi jette? Ila. Qorataa deebisi irruma deebisi. Kama ila. Suuraa kan kee amma as laalaa rusan ufna amansiisuu yoo barbaade deemi suuraa irra deebisi as deebi. Yoo. Qorataa deemi irra deebisi kootu. Qorataa deemi suuraa guyyaa irra deebisi kootu. Maalin deebisa? No, ani ko jaman damne saata kan ke walla saati afaan baru qabu kolfaafi saatiin qaban akka kan ke faara na gochuu barbaada jijjiiraa jirte chaadha. Quba nama qabdeetiin nama waa jechuun dura ofii kan kee duru sirreessi. Sammuu kan kee dura sirreessi as deebisi qorataa. Itti agarsiiseen ka'e bar. Deebisi iskiriinii guyyaa irra jiru irra guyyaa yoo ijaan argee jira ija wayiituun hiniitu isu irra deebisi akkaan argutti as qabu yoo dhuguma of na amansiisu barbaada. Obboleettiidha dhugaa dubbachuuf irra turte garuu irraa kaasee obboleettii. Obboleessa kee ta'ee ummaa kan kee ta'ee irratti deebisi as deebisi. Ati kee fi diimna mul'isi. Kun wantuma ilaaleen as laal. Iskiriinii jalqabaa silkii kanarra iskiriinii jalqabaa irra jira. Shuuf as laal. Aslan iskriini jalqabaa. Maaf nan godha? Abbaan laalii sin jedhe bar. Qorata aslaal. Okay. Kunoo laalaan jira. Silkii amma liiviin seeneeru garaa keessaa gubbaa irraa illee harmee kootu jira. Silkii kanarra dammoo qoyama keessaa illee sii bana. Silkii kanarra immoo ilaala keessaan illee anumatu jira. Keessaan illee anatu jira tokko jedhi ilaala. Hin cufaa qoyammallee aslaal. Gubbaan illee anatu jira. Kaama liivii ittiin seeneeru garuu keessaan illee harmee kootu jira gubbaan illee harmee kootu jira. Iskiriinii gubbaa irra kan guyyaa ture san kan namatti mul'isaa turte sani gizee namatti mul'istee namni iskiriinshoot godhee viidiyoo si waraabu. Nisu. Ati kun waa tokko siin gadu bar. Wanti naa galu hin jiru. Qorataa irra deebista moo irratti hin deebistu? Qorataa irra deebista. Wallahi waa siin gadu. Qorataa irra deebista moo irratti hin deebistu? Langalchi. Iskiriinii miti. Maal akka ta'u? Qorataa irra deebisi. Qoy. Isan sila jara booniyyeetti mul'isee kanaa? Qorataa. Kanaa? Kana hidhaarta miti? Qorataa. Nagaa amma. Kana miti kana.
Kun immoo Isaanii guys, isaanii warri guyyaa argatanii eeyyadhaan irratti deebisa. Kan hin agarree barmoodii qabataara malee. Beekee amansiisetu maa mul'isiisu malee ani agarre guyyaa. Koomintii keessanii isa moo isaaniiti? Yes. Yes. Akka dubbiin yoo ani isaaniiti jedhee sodduu nan fakkeessee isin irraa of amansiisuuf malee jechuu. Yoo anamma isaaniiti jedhe dubbii waliif hallaa qaba. Isin irraa amanee ka'ee itti dee'ee maali hojjedhaan akka nama miila keessa seenee. Jammara hin agarre guyyaa onlaayinii irra ture koomintii keessan hin gaafadhe waan biraa hin gaafadha. Follow tolchaa kuma dhibba lama nagalchaa bulaa adda. Xiqqishuu afeera kuma dhibba lama seenuuf namni follow na tolchine follow tolchaa. Faasiin laalaa raami. Inuma in dhiisu. Dhugaa rabbiin dhiisu. Inni na jala deemaatiin ebeluu maankaa shuukaa maalii minaamin jedhu. Hay faaraan isii ammoo. Dhiisu. Inni kamaaf karaa hamba'ee galutti okay inni kun dalagaa irra oola. Sa'aatii hojii hin qabne liivii seenuu hin danda'u jechuudha. Isuma taa'ee liivii jechuun fakkeenyaaf an Dubaay jira bar. Biyya kana keessatti namni osoo biyya kana keessa jirtu ni beektu. Dhugaa dubbachuuf nama biyya kana abbaa jabaateetu akkana qabata. Irraa bahee nu turkii isaa baasuun oolu. Nege Samim, anini asii amma isa eegena baasaara. Sa'aatii mataan jechuu isa eegena baasaara asitti. An jireenya kophaa kiyyaati kan galu. Ka hoogganu mataa kiyyaa of hooggan. Dur haadhaaf abbaa kiyyaatu eessa turte? Maaf turte? Sa'aatii kana deebi'e sa'aatii kana maaf hin deebitee abbaa kiyya na dhaaf. Amma fedhu hin rafu, fedhu hin ka'u, fedhu hin deemu, fedhu hin nyaadhu, fedhu hin taphadhu. Iddoo qalbiin kee yaadde uffadhee bakka san deemu qabadhee itti yaade ol ka'ee deemu. Inni na eegeetiin na baasaan jiru dhugaa dubbachuuf. Inni na eegee na baasaan jiru ka of eegee ubbaasullee anu. Waan hundarraayyuu ka of tissus anu. Sinii galteemi. Kanaafi obboleetti dhasaa. Okay, yeroo an silkii kan jaatu. Wait me. Deqqatu. Ishee obboleettidha obbolummaa keessan hinaalu bagara kaawwattee. It's good. I love you waliin jenna amma obboleettiidha waan ta'e I love you jedhu I love you tu yoonaan jette rakkoo obboleettiidha ka. Sin jaalladha jechuudha bara. I love you jechuun si jaalladha jechuudha? Beeka obboleettiidha bara. Atama obboleessa keetiin sin jaalladha. Okay, I love you jechuun yaani si jaalladha jechuudha jechuudha. Obboleettiidhaan bara obboleettiidha bara. Okay. Obboleetti maal jedhan? Atamma Nasiriidhaan Nasirii ko I love you jettuuni. Maammee hin jedhu. Maammee hin jedhu. Obboleettiidhaan moo obboleessaan hin jettu. Mi'a amma moo maaltu si shakkisiisame? Asirraa anis hin kaasu. Maammee nanaaf obboleessa kooti. Iskiriin irraa hin kaasuun. Kanumti iyyuu ko akka nu dhiigeessa bara. Kanumti nu dhiigeessa bara. Haa ta'u wallahi rakkoon qabu sodaa kooti bara. Atillee irruma kaawwadhu obboleettii keeti anillee irra kaadha obboleessa koo I love you. Suuraa koo irraa buusi suuraa koo irra godhadhu yalla. Atillee kan isii irraa buusi kiyya irra godhadhu. Yalla. Let's go. Godhadhati. Dura godhadhatillee. Kanarraa suuraa kee hin qabu kan biraan naqee fideera kun. Bakka feetee fidi. FB keessa seeni koonno. Godhadhu amma deemii dhaqii godhadhu yalla.
Gura taate dengol. Jige rakenne ol kaas. Okay, kanarra yuusitu jira dhugaa dubbachuu. Haqa jallate. Fakkeessaan jaalladhu fakkeessin takkaa yaadu yoom yaadattee raheetti. Haqa jallisaa ta'e. Kanarra si jira qoyyaa si agarsiisa. Jiraamee otoo hin tuttuqii anarra ilma si amana ol fuudhi akka iskiriin isaa kana. Hin tuttuqin kaa. Cufaa jiran iyyuu bara cubbanaatti hin jiru bara. Cufaatti jira. Ol qabi akkana bani. Akkanatti ol qabi bani. La ilaha illallah. Waa jirtu inni amma kubaan dadhabdee rakkeettee kaatee kun hundatu sissitu irra jira jechuuf no never. Haqa jirtu hin. Sitti ergeen ture bar. Wallahi sitti ergeen ture. Abbaate. Sitti ergeen ture bar. Ana bar kafaanii taasaa qubaan soban biiftuu miti bar. Biiftuun nama dhibbaa gurgurattee ooluu dandeessuudha. Fuula aslaali iskiriinii wanti akkana ol qabi ban. Ila akkanatti ban. Fakkeessaadhis anaa miti odoo haadhatii hawwii irra keessee jiraattee nama noonan kana booda. Sababni isaa maali beektaa? Maana gammachiifta qubaan irra kaa'an afaan inni walii haasa'amu. Sira faaraan asiyaa. Mee ijaan maal godha argaa isin anumtu yuumee rabbi jedhaati. Mee an dubbadhu isinumti faradaa. Il harkaani. Akkana godha. Anamma harkaan akkana jijjiiraati isa waliin kaasa yammaa mee ammaan tana irra Naamantaa dhugaatitti moo? Shukran irraa qabda profaayilii kee irraa qabda. Shukran. Wallahi uqsim billahi wa rabbal kaaba amma irraan qabu. Garuu duraan kanatti irra ture la. Yoo kanatti irra ture. Abbaate dheengadda guyyaa muuziqaa wayii kan abbatu wana mul'ista. Iskiriin sheer gootee kan nama mul'ista. Iskiriin shuutii miti sitti ergeera bara. Iskiriin shuutii godhee akka tasirra jirtu argite akka sirra jirtu hin beektu. Garuu amma ergati minna galti waan bakka hundaan irraa kaase. Minna galte. Dhaabbannaan qabdu an osoo minna miti dhalaa waliin mana tokko keessa jira qorataan jedhanii suuraa kan kee kaasanii natti erganii. Si'ii miidiyaa irraa na dhage. Walii maali hin jennee? Walii maali maal jedhu? Si'ii miidiyaa irraan. Online irraan nama geemii waliin taphadhuun na shakkitee akkana iyyitu kan osoo hin ta'in osoo qorataan mana tokko keessa algaa tokko irra dubartii waliin jiran akkana suuraa kaasanii natti erganii. Haga qaamaan bira dhaquutti naman. Ati ammoo minna jennaan akkuma background irra na kaafte malee onnee keessaa na kaafte waa addunyaa irra na kaafte moo? An biiftu abibi. Amma walumaa galatti suuraan rakkoon qabu. Background wayitu irraan qabdu achumatti dhiis. Nu soban jaallan dhugaan. Wallahi amma tokko irraa iyyuu siin qabu isa dhugaan sitti waan. Alas ani siin qabu duraa irraan kaa'ane si jammar. An duraayyuu irraan kaayanne wallahi la'azim. Duraayyuu asirratti lameenuu kiyya. Qaama liiviin jiru irratti moo lameenuu haadha. Mammee taa'u dhiisi dhungoo fa'a siif asirra kaaya irra godhatte itti deebisi. Ati jetteef hin godhu yoo qalbiin kun yaade nan godha garuu hin kaa'ullee jaarsa kee seetamoo obboleessa kee akka dhungoo isarra kaa'ee achirra kaa'u. Yaa rabbi biqiltuudhaan walitti buusi maammee biqiltuu. Amma akkuma ati jara diigaa harta bar. Yaadin wallaahi hin diigaa hin jiru jarri diigaa akkasiyyuu nuyyuma akkasiyyuu qabani. Amma osoo biqiltuu akkana godhee mul'ise biqiltuu waan takkan jettu sababni isaa maal obboleessa kootii hin beekti. Ni tasgabbaa himi xiqqoo si tasgabbaa bishaan dhufu. Ati akka bishaan gabatee irraa gadhaabbannaa waan hin qabneef waan dhalaa shantam guyyaatti akka baalxazaar naan jettan jettee ka waloleessitu si jammar dubbima dhugaatii bar. Dhalaa kan birgeettu kan fakkaata maammeen ammoo nama gadhaabbataadha. Lubbuu jedhee lubbuu fi jijjiirra bakka fedhanii mana fedhaniitti dhaqanii biqiltuu beektaa yoo jedhanii lubbuu koomu jedha. Maammeen jaalalli jaraa waggaa tokko hin guunne maashaallah rabbiin umrii waliin jaraa dheeressu. Dhiyeenya jaalalli jaraa. Ati namni waggaa afurii ani waliin tankaraatataa ture inshaallah. Biiftuu beektaa hodhan maqaa isiinatti dhiyeenya jettee gastii cufattee baata. Yeroo meeqa si arge afur si arge duratti walitti. Maamna edde koy maamna ilaalu. Amnee fi bar. Ama macaa bilooki calleefi. Hin bilooku. Deemi moonetii bilooki. Moonetii nan bilooka abshira. Naafotti bilooka abshiriin kan keensi.
abshiriin kan kee laaf eessaan suuta haasana jetta miira keessa galee bara ummata. Suutaa sai calm down xiqqoo. Enggak fanatti haaseen afaan Oromoo hin dandeenye hin danda'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا يجاكس كتشغلتي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي أستاذ زمزان وسيدمو والله لك وسم أستاذ زمزان نبت الأول هنا قاهرة والله انقبر لك وسم أستاذ زاوري قبلنا أنا مقابل شير زيورا